kana jechuu kana gartanii iskaarbitti fannistan inni argitanii miti sibiila sanii hin dagatina galadhaan meeshaa keessa wajjin galadhaan wallahi innaa ammallee waa baay'ee isin hima waan isin yoo galtanii isin barbaachisu yaadachiisa waan dammoo gurguddaa miti beeka gurguddaa isin beektan xixiqqoo ta isin fayyaddu xixiqqoo ta faayidaan isii gurguddoo isin yaadachiisa malee wantoota gurguddaa namoonni yeroo hedduu ni yaadatan wantoota xixiqqoo garuu hin yaadatan isin galee na wali qabee dhufee barreessee isin hima waan bitachuu qabdan meeshaa keessan gaafa argattan waan keessa kaayachuu qabdan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii uumuu ajab nageenya keessan badhaadhaa jirtu jawaattuu akkam fayyaa keessanii isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan viidiyoo kaleessa isinitti isiniif gadi dhiisee kawaahee galaa irratti eerpoortii keessatti meeshaa bakka lamatti gate isiniin jedhee san irratti mee nutti himii naan jetta waan tokko na gaafattanii keessatti waa'ee silkii akkaataa silkiitti qabdanii galtanii jechuudha. An namoota hedduu argee silkii hedduun galaniini ammallee immoo laaptooppidhaan illee ni galan jechuudha fannifataniitumaan galanii jechuudha subhaanallah argeen jira namoota hedduu yoo isaan meeshaa sirreeffatan jawaalallee silkii hedduun galuu ni dandeessan garuu akkamitti harkatti fannifattanii harka fannifattan san keessa kaahuu ni dandeessan isinii galee amma tiyya akkitti meeshaan irraa hafeen akkamitti isinii gala boorsaa xiqqoo harka fannifatan harkarraa qaba boorsaa akka zaambeelii xiqqoo jabaasan harkarraa qaba takiiloo 10 san harkarraa qaba saniif akka zaambeelii san harkaa deebisiisan malee waan biraati fi miti kana waan ta'eef isin boorsa harka fannifatan kana agartanii jabama san fannifattan akkam fannifattanii takiiloo 10 wajjin jechuudha san keessa waan barbaadan kaayuu ni dandeessan yoo rabbi isin laafis laaptoop illee galuu ni dandeessan argee jira nama laaptoop illee galee boorsan haphiin takkan jiru ta laaptooppii isima gadi fannifattan yoo barbaadan kootii jalaan illee jechuudha kootii gurraa jalaa fannifattanii fuulduraan gootanii zippiitti godhachuu dandeessan isin galee innaa jawaala hagamii namni waan jedhu kana nama fattashan waan takka biyyatti illee sijjammar kana min raahasaa jiru waa'ee kaargutii miti waa'ee kiiloo 46 tikkeetti wajjin nama muramusan isin galee kiiloo 46 san amma tikkeetti wajjin nama murame kiiloo 46 san shaantan ni deema mazaname kiiloo 10 immoo harkatti kiiloo 7 yemni garuu ati kiiloo 10 yoo goote rakkoo hin qabu jechuudha boorsaa diqqeessisan jechuudha xiyyaara qabattanii seentanii san kiiloo meeqataa walirratti kiiloo 10 kiiloo 56 kana mahayyaa'umti tikkeetti irratti sila kana ta'eefu sanan keessa maashina amma fakkeenya firiyyaatti eegaltee jirti maashina qamashaa manaamna tikta kiiloo 10 san keessa keettee naarkatti qabe jetti maashinni qabee jennaan bakka maashina qamashaati jedhee dabarse jettee jirti inna naqa fattashaan hin jira Dubaay amma fakkeenya fisiin galte Dubaay warra Dubaay kan fattashaan ni jira nama fattashaan fakkeenyaaf biyyattii wahillee akka uffata darrabattee galtee hin fattashan qaama isii kana guutuu fattashan jechuudha isinii galee hiriyyaan tiyyallee nama fattashan naan jettee jirti kaleessuma galtee amma kun har'a biyya buuti isiniin jedha isinis natti himtee jirti akkas akka ta'e akka nama fattashan isinii gala nama fattashan normaalii nama fattashan garuu akkanattis ilaala fannifattanii boorsaa harkaa san dhiiftanii laaptooppii keessa fannifattanii dabarfachuu ni dandeessan galee boorsaa harkaa sana kan kiiloo 10 keessa gadi keettanii erga mazansiiftanii kiiloo 10 san bira tartanii booda waan barbaadan keessa wattafachuu hin dandeettan yoo dandeettee dura namatti kennite qabatta namni immoo akka dhara godhu isinii himee jira nuyyuu sababa isaan dhara godhaniif meeshaa hiyya gaggataa galee jechuudha silaa meeshaa lamaan gatisan hin gatu gin dhara godha namni kenna angaruu subhanallah namaaf garaa laafuu miti namaaf hin fayyaalomuu miti wallaahi ba'aa kiyya caalaa ba'aa namaatu rakkisa yeroo hedduu takka rakkadheen beeku ofii kiyyaa gin gaafa rakkadhee jedhutti nam takka nama si qarqaaru yoo dhabdu namni hundi namni sitti rakkatee yeroo kaan rakkoo si bahaa waan rakkate si gaafataa waan tokko si qarqaarsifataa deemu bakka san yoo gahe akkana si harkaa godhata girri mana jedhanan silaa namnumatu wal fayyada malee warri achi keessa dhadhaabatan sun waan godhan silaa sanii galee wal qarqaaruun bareeda silaa jechuudha gaarummaan abbamaa fi garuu hangaarummaa kiyya kanaa jedhallee hin dhiisu waa hedduu arge wallaahi waa hedduu tana taazzabe jechuudha guyyaa galu sana inna akkasii waan biraan muutu maan na gaafattanii isin keessatti baqa waa'ee silkii na gaafattanii
waan biraa waan nagaafatanii hin jiru wallaahi dagadhe garuu ijoolleen hedduu waa'ee silkii kana fa'aa nagaafatanii akkamitti fattashaa jira amma Dubaayii fa'aa yoo achi taran jira jedhan bakka xiyyaaraa sanitti jira balbala xiyyaaraa gubbaa kiiloon jira jedhan meeshaa keessan gattanii hin galinaani kaargoo godhadha yoo ni haa'ii biyya galuu addan meeshaa keessan uffata bututtuu jettanii waan takkitti hin gatina bututtuun fedhi biyya si fayyaddi wallaahi hin gatina walitti xirqimqim godha birri keessa waan kaargoo ji'a tokko dalagadha kaargoo ofirraa ergadha gala asitti illee kafalatanii maan fuudhe maaliif isin galee amma anillee bututtuu galee ture durallee ammallee jechuudha gin namni bututtuu homaa siin godhu bututtuu maaliif no wallaahi waa sii godha biyya kana keessatti yoo gabbaatu uffanni biyya kana keessa hin babbareeda ka biyya alaati galleen kun salbaajii fakkaate laa ati akka itti uffattu bayitee jennaan ati uffata uffattu saniin boontee jennaan koonfidensii qabaattee jennaan salbaajii wanni fakkaatu hin jiru siif uffata jaalattee qalbiin ta'e uffannaan indoo ati isaan irraa layyatti jettaayu warra biyyaati irraa layyatte jechuus yoo yaayu amma warra biyyaa kana mee amma haga galee kana ilaala sanii galee uffata isaan uffatan kana jechuudha qixxaalema tokko katamaa kana keessa yaa bifa gurraacha bifa diimaa bifa bulee shaamaa burree maalii kan qixxaalee hin beekanii uffata qixxaalee kan fistaan turkii fakkaata sirraayidhaa qabdu qixxaalee sadii qabdu tan suuqii dhayitan qixxaalema kana jira namni si bira taa'u kun qixxaalee guddaa qixxaalee saniin booda shiitii sanii galee kanaafuu uffanni biyyaa galeen fakkeenyaaf ana uffata yoo suni garsee ka biyyaa galeeni ka biyya alaati galeen kuni uffatum shi'enni fa'aa bakka kamadaaminaa keeti fa'aa garuu kamadaaminaa keeti baay'inaan hin gate waan deebi'uudhuuf hin galleen gin kan galadheen sun guyya takka uffadhee gadiin bahee ittiin qaana hin beeku guyya takka uffadhee gadiin bahee narraa fokkatee hin beeku natti toluu malee bakka indoo jechuu qalbiin tiyya gabna jetti maaliif baguma warra karaa keessa yaa'u kanaan adda ta'e jetti qalbiin warra obboli kaaba isin jibbisiisa yuunifoormii ta'anii amma biyya kana keessa amala hin beeytanii maalli kamallee aasuudha bar amala beeytanii yoo amshiitii akkanaa kun faashinii dhufee addunyaan guutuun hin natti hin kadhattiin beekun birriitti wadacha'an warri biyya kanaa jechuudha amala isaaniiti amala warri biyya kanaati isinii galee hin bitan addunyaa guutuu bita shiitii kan hundata addunyaan guutuun amma yeroo kana shiitii kanan bitutti kottu yoo asii kaseeran taa'e shiitii kan amma gizee bite sanitti jechuudha walirra bite gurguddaadha maqaraballeen guddaadha kunis guddaadha isinii galee ardiin guutuun isuma wallaahi garuma godhuun dhabee yaajamaa na jibbisiisee jechuudha na cufee jechuudha ciise kana dalga ciisechi faallaan ciisin ciisechi gide sitiin tollee kana ciiseshe innaa karuma godhuun dhabee jechuudha wal fakkaatu irra taree karuma godhuun dhabee gin amma kaayee deemesa kaayee biraa deeme amma akkanaa kun hin jiru godhatanii cicciranii fixan hin jiru amma diizaayiniin kun hin jiru kiyya garuu aaddisiidha galee gargaafadhee godhadhe shiitii amma biyya keessatti biyya alaati irratti faashinii dhufe tokko hin jiru maqarabaa wajjin jiru tokko isin garsiisa amma fuudhee shiitii sana jechuudha qoyaa sanitti garsiisa shiitii san ani yoo san akka biteen kaayee deeme aaddisiidha asii garuu uffatame dhume amma biyya alaati irratti faashinii ta'ee biyya alaati irratti ijoolleen ordarii fidaa jiran jechuudha shiitii sanis ni galee qoyaa sanii garsiisa. Kunoo shiitii tana gartanii shiitii tana jechuun yoo san baawweniidha hin bilillici beektanii baawweniidhaan bareeddi hin bilillici bakka kanaa walirra bite yoo barbaade tanallee walirra godhachuun uffachuu hin dandeessu kaarbitan maqarabaa tana amma garuu faashinii taatee isinitti gurguraa jiran biyya kanaa keessatti jechuun faashinii taatee isinii gurguraa jiran isinii galee innaa bataam nu mittaamro maqarabaasi kunillee hin qaba shiitii garuu kanaan kanarratti xagimii godhe garuu ka walirra bite kana lamaan walirra bite ginna dabbaree bunni tanaaf kana waan bunni of keessa qabduuf walirratti godhee jechuudha kanallee hin jira amma shiitii tana biyya alaa keessatti aaddisii taatee amma dhufaa jirti biyya kana keessa garuu uffatamte tuni lixxee ta biraa dhufte amma tuni lixxee
tabiraa dhufte. Ayyaamee haala sirreessa. Isinii galee uffanni yoo biyya kanatti wanni faashinii yoo dhufu jechuudha. Wanni faashinii yoo dhufu jechuudha. A'uuzu billah. Warri biyya kanaa amala isaanii irratti girr jedhanii itti dacha'an. Yoo faashinii sun taru uffanni sunillee dhumata. Faashinii sunillee tare uffanni sunillee godhatamee dhumate. Biyya kanatti akkas. Amma siyaasa yoo gadi bahee deemu jechuudha. Namuma muudii qabu feete haa ta'u. Uffanni ati argitu uffata qixxaalee. Uffata qixxaalee. Uffata qixxaalee kanas ni jedha bakka. Achi keessaa immoo ati uffata alaa galtee yoo qabaatte bareechistee maatii kee uffatte bareechistee akka barbaaddu uffattee yoo kan keetiin baate hin fokkatu jechuu barbaadeeti. Ilaalchi uffata biyya arabaati nuti qabnu salbaajii jennetti uffanna isaa. No. Maa bilbilte? Maama si bilbile bar? Ajaba si bilbile warabbal kaabaa kamisiin hedduutti argeen. Maal barbaaddi? Hin beeka maami maal barbaadu? Yoo dubbisa shabbi hoo kana si dhiise. Mi argitanii jaraafeen oduu isiin jaalatte gartanii oduu manatti inni jettu silkii okeetti goote mee gootu sii kaashee silkiitii fira goote. Innaa ilaalchi nuti uffata biyya alaatii qabnu du'aadha habiibti. Uffanni biyya alaa wallaahi laazim nu fayyada. Ani kan waggaa dabre galeen kun akkuma kan godhatintu jira. Barbaadu yoo namaa kenna irraa keessaa fudhee namaa kenna yoo fedhaadhaatti yoo godhadhu irraa bareeda. Gariin na qaba malee xiqqoon cammaree na fakkaate marraa tana xiqqoo cammaree waan galiin na qaba malee gaafa uqqatti immoo sitti affanni kan kee. Habiibti wacii uffata bitu amma mee uffata bita jedhi suuqi bahi wallaahi laazim fistaanni tokko bareedi 5,000. Ani mee amma fi deebisaaf gale. Ufi birrii 5,000 taadhabee miti fistaana fedhe yoo akkana suuqi ilaali kama qalbiin na jaalattu nagarreen. Ufiin babbareeda bar murattaba bar gin qalbiin nan jaalanne bakka. Kiyyuma kana jaaladha. Kama alaa galeen kana jaaladha. Kama achitti jaaladhee bitadhe kana yoo uffadhee gabboo narraa bareeda bakka. Ana natti tolee jennaan nama bareeda dhiisee hajaasaati. Isinii galee liqiti jechuun yoo yaayyu nama hojii maachii taatee faashinii warri biyyaa uffatu biyya alaatii galtee illee hojii bittee uffattu hin dabbaraayyu. Kanaafuu uffata keessan biyya alaa hin gatina hin firfirsina gattanii akka barbaadan hin goggodhina namallee hin kennina qabadha xirqimqimmu godha kaargoo kaayyadha galaani inuummoo gaafa galtan jechuudha. Gaafa meeshaa kaargoo godhattan duulaaf hojjechiifachuun keessaa hin nafusa. Duulaa waan hojjechiifattaniif wanta meeshaatti fannisan uffatatti fannisan sana agartanii sibiila uffatatti fannisan sanni sibiila san bitattan malee hin galina. Asitti widdiidha. Fireen takkittiin birrii meeqa jaan? 30 fireen takkittiin jechuudha uffatatti fannisan sun. Kun amma duulaamni kafannoo hin jira. Kun uffata dachaa hin jira. Anumma hundisaa uffata dachaa keessa kaabaayata akkuma olaabichaa kristaa alaabichaa fannisa. Maaliif hin qabutu hin galleen bitee bakka meeshaan baay'annaan gate gizee booda muluma galuu galadhaan jedhe. Gin amma akkam godha itayyaa deemee jennaan dhaqee keessaa fudhadhe shaanxaa kanaan dura galeen keessa hin jira waan ta'eef keessaa fudhadhee dhufee amma itti ratta boodaa isiniin jedha. Isinii galee kafannoo sibiila fannoo sanii baay'atanii uqaa isinii agarsiisa. Kana jechuu kana gartanii kan anamma ganaa ratta boodaa yoo rattabe isinitti onni jedha amma kan eengatti fidadhee dhufee itayyaadha jechuudha. Baazabee baay'eedha kun asillee hin jira buzuu no kun immoo kun jechuu kanallee anuma bitee gareeni kun guutuun isaa irra si'a gada kanaatti kan iskaarbiitti fanniftan iskaarbii meeqa fudhataree kun baay'ina isaa laalaa gindi dheeratu guddaadha jechuudha iskaarbiitti fannistan. Inni argitanii miti sibiila sanii hin dagatina galadhaani meeshaa keessa wajjin galadhaani wallaahi innaa ammallee waa baay'ee isin hima waan isin yoo galtanii isin barbaachisu yaadachiisa wanti dammoo gurguddaa miti beeka gurguddaa isin beektan xixiqqoota isin fayyaddu xixiqqoo
faayidaan isii gurguddoo isin yaadachiisa malee wantoota gurguddaa namoonni yeroo hedduu ni yaadatan wantoota xixiqqoo garuu hin yaadatan isin galee naa walii qabee dhufee barreessee isinii hima waan bitachuu qabdan meeshaa keessan gaafa argattan waan keessa kaayyachuu qabdan. An fakkeenya waan akka kawaayaa isinuu yaadattanii maashinoota garaagaraa isinuu yaadattanii minaamin miti ግን waan isin yaadanni waan xixiqqoolee isin fayyaduu fi mana keessan bareechistu jira wallaahi na akkasii maal isin jechuu barbaade waa'ee uffata biyya alaa irratti uffata biyya alaa kana hin tuffatinallee hin gatinallee kwaalitiidhaan seeran dachaasa miicadhaa urgeessaa shaanxaa keessa irratti taphadha kaargoo godhadha bakka barbaadanii jiraattan akka barbaadanii bakka argatanitti hin gatina moo tirfii baatanii deemtanii iddoo kiiloo riipoortii keessatti illee hin gatina amma hin gadde ijoollee hedduun uffata akkam jijjiiru kan kadaa'imaa faa gadi naqanii galanii jedha wallaahi maaliif kiiloon tirfii ta'ee bakka sanitti gara fidanii qaban gadi nyaatan hin uffatan kan darabattee kan waan gochuu qabduun gattaa jechuudha. Kanaafuu isin ka godhuu qabdan kaargoo godhadha. Kiiloo immoo mana mazzanadha. Kiiloo amma tanaa ta mana mazzan sun hin jirti mi'isiisan qabadha mana mazzanadha. Isin galee mana mazzanaa bahani. Hanga sa'aatii baataniitti shaanxaa teessan mazzanaa akka tirfii ta'ee waa tokko isin hin ganne hin gachisiisne jechuudha. Kaan immoo kaargoo godhadha bakka. Birrii fedhee haa baasu kaargoon. Haa birrillee isin nyaatu rakkoo miti. Biyyatti kuma 30 kaargoon kuma agas maali no uma miti guddaa miti maaliif jennaan haadhati yoo suuqa deemtu fistaa tokko kuma 5 bitta caammaa kuma 2 yookaan kuma 3 hin bitta asabdeerta uffata meeqarra kuma 30 baasta isin galee waan 500 yoo skarbii taate malee waan 600 akkas yoo skarbii taate malee hin jiru skarbii sanuu skarbii faashinii taane waan injiraamin zimbiloo bakka normaalii sanni yoo taate malee jechuudha. Kanaafuu waan bitattan sirriitti keessattuu waan akka xuusmaa Japaantii kanneen baay'ee isaa bitadha biyya keessa wuddiidha baaxaan wuddiidha wallaahi baay'ee isaa bitadha jarafaa jechuu keessattuu jechuudha na akkasii waan bira maal isin jechuu barbaada gaafii teessan illee na harkaa baddee maal akkana gaafattan hin barreeffanne taqa kanoo garuu immoo galuutti galaan deebitanii biyya barbaadan deemtan yookaan immoo waraqaa baafadhaa gala deebi'aa ofirraa biyya keessa ilaaltanii yoo deebitan waatu isin jijjiiramu isin galee waa wa'ii jijjiiramu argitan kanaafuu galtanii deebi'uu qabdan piis nagaan naa turaa viidiyoo isin dheeressee jiru waan barbaadan nagaa hadhaa jala isin deebisa.